Kabajamoo daawwattoota Caalii Akkaadaamii kam jirtu isiniin jennaa. Waadaa isinii galle eeguudhaan keemistirii kutaa 10ffaa boqonnaa 2ffaarraa kaanee solution wanta jedhu har'a isinii wajjin ilaaluuf dhufnee jirra. Har'a waa'ee solutionidha kan wajjin ilaallu. Solutionii maal akka ta'e, amaloota akkamii akka qabu, akkamitti akka qoqqoodamu, walumaa gala waa'ee solutionii wajjin har'a ilaalla. Obsaan akka nu wajjin turtan. Dhumarratti immoo gaaffii tokko isiniif hin qabna. Gaaffii keenya sanaaf immoo nama jalqaba irratti qubee sirrii eeguudhaanii deebii quubsaa kenneef badhaasa addaa tokko hin qabanna. Viidiyoo keenya kana amma dhumaatti ilaaltanii gaaffii keenya sana dhumarraa sana deebii isaa deebistanii koomentiidhaan nama nuu kennee badhaasa hin qabna jechuudha. Gara barumsaa keenyaatti galla. Chaaptarii 2ffaan unit 2 solution jedha. At the end of this unit you will be able to jedhee wantoota inni asirra kaa'e kana dubbistanii hubattanii darbuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf explain the type of solution. Solutionii gosa meeqa akka jiru, describe the solution formation process. Akkamittiin akka solutioniin tokko uumamu ibsuu qabdu, rate of the solution ibsuu qabdu, heat of solution and the solubility ibsuu qabdu. Akkasuma wantoota inni asirratti tarreesse kana ibsuu qabdu jechuudha. Dhumarra gaafa baratanii xumurtan. Egaa solutionii heterogeneous and homogeneous mixture jenne mixture makaa isa jennu bakka lamatti qooduu dandeenya. Heterogeneous and homogeneous mixture kan jennu achi keessaati solution inni jennu kun homogeneous mixture dha jechuudha. Heterogeneous mixture yookiin makaa gaafa jennu heterogeneous dhaa fi homogeneous jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Solutionii inni nuyi amma ilaaluu deemnu kun warra kana lamman keessaati homogeneous mixture keessatti ramadama jechuudha. Mixtures are a combination of two or more substances in which the individual substances keep their own properties. Makaa gaafa jennu wantoonni lama walitti makamanii lamman isaanii iyyuu amaloota dhuunfaa isaanii qabatanii kan walitti makamanidha makaa yeroo jennu. Components of mixtures can have variable proportions. Akkasuma immoo fakkeenyaaf compoundii gaafa laaltan sodium chloride fakkeenya fudhatee jira kitaabni keessan kuni sodium chloride fakkeenya fudhattanii variable proportionidhaan miti kan isaan uumaman proportionii dhaabbataadhaan. Fakkeenyaaf 23 to 35.5 23 sodium to 35.5 chlorine by massiidhaan kan inni uumamu sodium chloride gaafa laaltan. Compoundii mixture gaafa laallu garuu amma barbaadaniin bishaan liitirii 2 fi ashaboo kiiloo 2 ashaboo kiiloo 1 gootanii bishaan liitirii 1 gochuu dandeessu. Amma barbaadaniin gochuu dandeessu kan mixture dhanne kun. Kan compoundii yookiin immoo gaafa ilaallu garuu akka kana miti dhaabbataadha. Volume dhaabbataadhaan proportionii dhaabbataadhaan kan uumamu jechuudha. Fakkeenyaaf qilleensa nuyi gara keessatti fudhannu kana yookiin baasnu kana nyaata nu nyaannu kana medicationii skin and hair products such as body lotion shampoo warreen kanaan mixture jedhama jechuudha. There are two types of mixtures homogeneous and heterogeneous mixtures kan jennu. Homogeneous mixture in which the composition is uniform throughout the mixture. Qabiyyeen isaanii wal fakkaataadha. Ajajaan ilaaltanii adda baasuu dandeessan. Fakkeenyaaf bishaanii fi ashaboo gaafa walitti bulbultan erga walitti bulbulame booda bishaan isa kana ashaboon isa kana jennee adda baasuu dandeenyu. Ija keenyaan ilaallee jechuudha. Garuu waan walitti bulbulu ofii keenya waan walitti bulbulleef odeeffannoo isaa waan qabnuuf akka bishaaniif ashaboo ta'e beekuu yoo dandeenye iyyuu ija keenyaan ilaallee ashaboon isa kana bishaan isa kana jechuu waan hin dandeenyeef mixtureedha jechuudha. Mixture akkamii homogeneous mixtureedha. Heterogeneous gaafa jennu immoo ijuma keenyaan ilaallee fakkeenyaaf boqqolloo fi atarri gaafa walitti makamanii inni kun atara inni kun immoo boqqolloodha jennee adda baasnee waan beeknuufi heterogeneous ija keenyaan adda baasnee ilaaluu dandeenya. Yeroo baay'ee jechoonni asitti fayyadamnu homo hetero gaafa jennu homo jechuun wantoota wal fakkaataa ta'aniif fayyadamna. Hetero gaafa jennu immoo ijuma keenyaan salphaatti ilaallee adda baasuu wanta dandeenyuuf fayyadamna jechuudha. It has no visible boundaries. Homogeneousin visible boundary hin qabu yookiin daangaa mul'atu hin qabu ija keenyaan kan arginu jechuudha. The components are evenly distributed throughout the entire mixture. Baay'ee walitti makamanii waan jiraniif ija keenyaan ilaallee adda baasuu hin dandeenyu jechuudha. Often it is easy to confuse homogeneous mixture with a pure substance because they are both uniform. Waan mammaasaa turre jechuudha. The difference is that the composition of the substance is always the same or constant regardless of the source or the way it is made.
Heterogeneous mixture is a mixture that consists of physically distinct parts, each with different properties. This type of mixture has at least two visible phases. Daangaa mul'atu adda addatti akkuma isaan qaban isinitti himen ture amma isumadha. Fakkeenyaaf bishaanii fi zayita gaafa walitti daballu walitti daangaa qabu jechuudha. Walitti baay'een makamanii wood ash and water akkasuma sand and water cirrachaaf bishaan gaafa walitti maknu in argina daangaa isaanii jechuudha. Suspension solution colloids warra jedhaman gaafa laallu immoo mixture can further be classified into suspensions, colloids and solutions jennee mixture bakka sadiitti qooduu dandeenya. Suspension is heterogeneous mixture in which the solid particles are spread throughout the liquid without dissolving in it. Solid particle tokko fuunee liquid yookiin bishaan keessatti keessa gaafa buusnu utuu itti makamin spread gaafa keessa ta'u maal jennaani suspensionidha jenna. Suspension gaafa jennu solid particle tokko fuunee liquid keessa gaafa buusnu utuu itti makamin san spread keessa ta'u sanaan suspension jenna. Mee fakkeenyaaf sand and water gaafa fudhattan cirracha fuutanii bishaan keessa gaafa buustan itti makamu garuu keessa bu'aa settle ta'uu danda'a. Erga takka keessa deeme booda gara jalaasaa gadi taa'aa jechuudha deeme. Warra akka kanaatiin maal jennaani suspension jenna. Suspend ta'ee jenna. Inni itti aanu solution gaafa jennu immoo is homogeneous mixture. Amma isuma asaa turre homogeneous mixtureidha. Daangaa ijaan mul'atu hin qabu. Solutions are all around us, the air we breathe and much of what we drink. For example, wantoonni nu dhugnu, soda, coffee and tea, the fluids in our body are all solutions. A solution is homogeneous mixture of a solid dissolved in a solvent. Because of the solution of solute in a solvent, the particles in solutions are of the size of individual atoms. Size isaaniis baay'ee xixiqqoodha. Daangaa isaan qaban ijaan hin mul'atan. Fakkeenyaaf akka yeroo cirracha bishaan keessa buufne sana settle hin ta'anii ija keenyaan adda adda baasuu hin dandeenyu. Warra kanaan maal jenna solution jennaan jechuudha. Generally, the major component of the solution is called solvent and the minor component of the component is called solute. Solutioniin qabiyyee lama qaba. Inni tokko solute jedhama, inni tokko solvent jedhama. Achi keessaati percentii guddaadhaan hin argamu solvent isa ta'ee fi percentii xiqqoodhaan hin argamu immoo solute isa jennuun jechuudha. Yookiin bulbulaa fi bulbulamaa jennee afaan Oromootiin isa waamnu. Bulbulamaa gaafa jennu solute isa jennu percentii xiqqoodhaan kan keessatti argannu. Solventiin immoo percentii guddaadhaan kan argamu jechuudha. If most components in a solution are 50%, the term solute can be assigned to either component. Yoo garuu wal qixxeedha ta'e lamman isaanii wal jala jijjiirree fayyadamuu dandeenya yookiin isa tokko solventii solutii jennee wal jala jijjiirree fayyadamuu dandeenya jechuudha. Yookiin immoo termii solutii kana maal jennee bakka buusuu dandeenya component jennee either component lammanuma isa bakka buusnee fayyadamuu dandeenya jechuudha. When a gaseous or solid material dissolves in a liquid, the gas or solid material is called the solute. Gaseous or solid material dissolved in a liquid, the gas or solid material is called the solute. One mamma asaa turredha. Note that all solutions are homogeneous mixtures, but not all homogeneous mixtures are solutions. Solution hundi isaanii homogeneous mixture, but not all homogeneous mixtures are solutions. Solution hundi isaanii homogeneous mixture garuu homogeneous mixture hundi immoo solution miti. Properties of solution amaloota solution gaafa laalu solution has a single phase. Phase tokko duwwaa qaba jechuudha. Phase jechuun maal isa nu dhangalaadha, solidiidha, gaasiidha jennu sana phase sana isatu hin taane visible boundary isa jennu jechuudha. Akkas jechuudha. Visible boundary hin qaban. Wal keessa gaafa makan phase tokko qabatanii taa'u jechuudha. Fakkeenyaaf yookiin solidii ta'u
lamman isaa erga walitti makamanii booda soolidii ta'uu yookiin dhangala'aa ta'aa yookiin immoo gaazii ta'a erga walitti makamanii booda jechuudha. Kanaaf baawundariin qabaatan jechuudha. These components do not settle upon standing or separate by filtration. Fakkeenyaaf sila gaafa suspension yeroo ilaallu settle ta'a jennee solution garuu settle hin ta'u yookiin erga ture booda gara jalaatti walitti hin qabaman solution. The particles of a solution are very small that they can pass through the pores of even fine filter paper. Saayiziin isaanii baay'ee xiqqoo ta'uurraan kan ka'e filter paper keessa darbuu danda'u. The solute cannot be separated from the solvent by filtration. Solutiin filtration adda ba'uu hin danda'an solutiin solventii irraati. The solute cannot be separated from the solvent by filtration. Gaafa jennu solutiin solventii irraati filtration adda ba'uu hin danda'u jechuudha. The solution are very stable. The components do not separate, neither coagulate upon standing. Although the components of a solution may not be separated by settling or sedimentation or filtration, the solute can be separated from the solvent by other physical processes. For example, a solution of sodium chloride and water can be separated by distillation or evaporation. Ashaboo bishaan erga walitti bulbulame booda karaa nuyi ittiin addaan baasuu dandeenyu tokkoffaa distillationiidhaan lammaffaa immoo evaporation urkisiisnee keessaa baasnee bishaan urkee gaafa keessaa bahu ashaboon immoo achuma qodaatti ittiin urkisiisaa jiru irratti nu hafaa jechuudha. Kan biraa distillation gaafa jennu immoo qabxii danfinaa garaagarummaa qabxii danfinaa isaan gidduu jirutti fayyadamnee gargar baasuudhaan jechuudha. Inni kan biraa types of solution. Although we usually think of solutions as liquid, they can exist in three physical states: solid, liquid, and gas. Gaseous solutions kan jennu statein isaanii gaasiidhaan. Gaseous solutions are usually described as gas solution, where both solute and solvent are gases. Warra kana solventiinis solutiinis gaasii gaafa ta'u gas solution yeroo jennudha. Inni kan biraa liquid solution. Type solution keessaa lammaffaa liquid solution isa jennudha. Solids, liquids and gas dissolve in a liquid solvent to form liquid solution. Asitti garuu solidiinis liquidiinis gaasiinis bulbulamee liquidii keessatti bulbulamee liquid solution gaafa nu kennu. Solutionii dhangala'aa ta'e gaafa argannu productiin keenya liquid solution gaafa ta'u liquid solution jenna jechuudha. Inni sadaffaan solid solution kan jennu type yookiin immoo gosa solution isa sadaffaa kan ta'e many alloys, ceramics and polymers blends are solid solutions. Inni sadaffaan colloids jennu. Isa jalqabaa suspension ilaallee isa lammaffaa solution ilaallee gosoota mixture jechuudha. Inni sadaffaan finni xumuraa colloids kan jennu. Colloids heterogeneous mixture. Sila maal jenne suspensioniin heterogeneous mixture dha jenne. Lammaffaa irratti solutioniin homogeneous mixture dha jenne. C irratti colloidiin heterogeneous mixture ta'a jechuudha ammas. In which insoluble particles of one or more substances are suspended uniformly throughout another substance. Substancein tokko haala wal fakkaataadhaan substance gara biraa keessa suspend gaafa ta'u maal jennaani colloids. Properties of colloids yookiin immoo amaloota colloidii gaafa laallu a colloid or colloidal solution appears to be homogeneous, but actually it is heterogeneous upon closer inspection. Fageenyaan gaafa laallu colloidii gaafa laallu homogeneous mixture nutti fakkaata. Garuu immoo inni dhugaan isaa maalidha? Heterogeneous mixture dha. Hubannee gaafa laallu maalidha? Heterogeneous mixture dha. The size of particles in colloid is bigger than those in a true solution. Xiqqoo ishee saayiziin isaanii isa nu solution irra laallu irra hin caala xiqqoo gurguddaadha. But smaller than those in the suspension. Suspension irra xiqqaata, solution irra immoo guddaadha. Gidduuma isaanii jira jechuudha. Kanaaf between 1 nanometer and 100 nanometer in diameter. The particles of a colloid can pass through a filter paper.
So a colloid cannot be separated by filtration. Partikiliin suni filter pepperii keessa darbuu danda'a jechuudha kan colloidii kun. Kanaafuu maal gochuu hin dandeenyu? Filtreeshiniin adda adda baasuu hin dandeenyu. Amma fakkeenyaaf kan solutionii gaafa laallu filter pepperii keessa hin darba waan ta'eef poorii sana keessa waan darbuu fi karaa adda baasnu filtreeshiniin adda baasuu hin dandeenyu jenne. Kunis akkuma kana saayiziin isaanii itti xiqqaata garuu solutioniin caalaa amma suspensionii garuu hin ga'u. Kanaaf maal goona? Jala filtreeshiniidhaan baasuu hin dandeenyu keessa darba waan ta'eef jechuudha. Filter pepperii fayyadamnee separate gochuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf there are two phases in colloidal solution. Phase lama jira. They are known as the dispersed phase and the dispersion medium. The components present in smaller proportion is the dispersed phase, while the one present in greater proportion is the dispersion medium. Phase lama jirani tokko dispersed phase kan jennu, na lammaffaa immoo dispersion medium kan jennu. Dispersed phase kan jennu isa keessa spherical ta'u sila jenne sana fi dispersion medium kan jennu immoo isa wanti sun bifa solventiitiin isa jiru sana jechuudha. Isaan maal jennaani? Medium jennaan. The component present in smaller proportion is the dispersed phase, while the one present in greater proportion is the dispersion medium. Waan amma jedhaa ollee inni dispersion medium jennu bifa solventiitiin isa jiruu fi inni dispersed phase jennu immoo bifa solutiitiin isa jiru gaafa jennu waa'ee sana yeroo haasofnudha jechuudha. Kan biraa property isaanii keessaati colloids are quite stable. Stable akka isaan ta'aniidhaa fi baay'ee illee salphaatti separate gochuu akka nuun hin dandeenye. A colloid or a colloidal solution scatters a beam of light passing through it because its particles are fairly large. Beam of light scatter godhani. Scatter gaafa jennu duuba deebisu gaafa light tokko itti gadhiisnu scatter godhani booda san ofirra deebisanaani isaaf gaadha jechuudha. Maaliif saayiziin isaanii fairly large gaa waan ta'aniif scatter gochuu danda'u. Isa kana maaliin ibsina? Tyndall effectidhaan. As a result, these rays as well as colloidal particles become visible. The phenomenon in which the particles in a colloidal scatter the beams of light that are directed at them and make the path of the light beam visible is called Tyndall effect. Tyndall effect kana fayyadamne waa'ee light property isaanii kana ibsuu dandeenya jechuudha. Types of colloid: aerosol, foam, emulsion, sol, foam, gel warra jennu kana dispersion medium dhaa fi dispersed phase irratti hundoofne qoqqooduu akka dandeenyu asirraati. Aerosol gaafa jennu liquid ta'u gaasii keessatti gaafa bulbulamu isaan maal jennaani? Aerosol jenna. Foam gaafa jennu immoo gaasii liquid keessa gaafa bulbulamu. Emulsion gaafa jennu immoo liquid keessatti gaafa immerse ta'u. Sol gaafa jennu solidii tokko fuune liquid keessatti gaafa bulbulamu sol jennaani jechuudha. Warra kana type isaanii irratti hundoofne akkasitti qo'achuu dandeenya jechuudha. Coagulation gaafa jennu immoo saayizii xixiqqaa wanti qabu tokko walitti dhufee saayizii gurguddaa gaafa uumu isaan maal jennaani? Coagulation jennaan. Coagulation is the process by which the dispersed phase of a colloid is made to aggregate and thereby separate from the continuous phase. Aannanni fakkeenyaaf gaafa ittitu aannanni ittiteen inni kun colloidal processiidhaan coagulation processiidhaan jechuudha. Association of colloids. When molecules or ions that have both hydrophobic non-polar water heating hydrophobic gaafa jennu warra non-polar ta'an warra bishaanii wajjin reacting goone yookiin inni kan biraa hydrophilic yeroo jennu immoo warra bishaanii wajjin reacting gochuu danda'an yookiin polar warra ta'anii when molecules or ions that have both hydrophobic and hydrophilic and are dispersed in water, they associate or aggregate to form colloidal sized particles called micelles. Yeroo
wantoonni hydrophobic fi hydrophilic walitti dhufanii bishaan keessatti associate godhanii colloidal sized particle micelles jedhamu uumuu jechuudha. Hydrophobic end point inward toward one another and the hydrophilic ends are on the outside of the micelle facing the water molecules. Hydrophobic gara keessaatti kan jiruu fi hydrophilic inni jennu immoo gara bakkeetti gara bishaanii taane hin jiraata jechuudha. Colloid in which the dispersed phase consists of micelle is called association colloids. Colloid in dispersed phase micelle qabu immoo association colloid jennee waamna. Inni taanu tuutuu irratti kan argamu the solution process. A solution is formed when the solute particles are completely dissolved in a solvent. Solution in kan uumamu gaafa solutiin guutummaatti solventii keessatti dissolve ta'u. We have noted previously that gases mix freely. Gaazonni salphaamatti mix gochuu danda'u fi wal makuu danda'u wantoota wajjin. But the formation of liquid and the solid solutions requires overcoming the solute and the solvent interparticles force of attraction before the mixing step. Process sadii jira. Solution tokko guutummaan guututti bakka qabachuuf wantoota sadii tu jira. Tokkoffaa breaking up the solute interparticles. Interparticlein solute sana gidduu jiru cabuu qaba yookiin adda bahuu qabu solutiin sun. Inni lammaffaa breaking up the solvent interparticles. Interparticlein solventii sana keessa jiru break ta'uu qaba. Inni sadaffaan immoo formation of solute-solvent interaction. Erga solutii gidduu interparticlein jiru break ta'eetii achi solventiin isaa gidduu jiru break ta'eetii formation solventiin kan lamman isaaniirraa interactionin lamman isaanii gidduutti uumamuu qaba. Form ta'uu qaba jechuudha. Interactionin maal jedhu gidduutti solutii solventii gidduutti uumamuu qaba jechuudha. Isa kanaan maal jennaani? Formation of solution jennaa jechuudha. Thus, the extent of dissolution of a solute in a solvent is governed by intermolecular forces. Inni kun intermolecular forceedhaan govern ta'a. The energy change associated with the dissolution process and the entropy that result when molecules of the solute and the solvent mix to form a solution are the forces driving the solution process. Entropy akkaataatti wantoonni entropy maal akka ta'e akkaataatti isaan bakka qabatanii jiraatan yookiin immoo disorderii waan sana akka inni ta'e conceptii kanarra qabdan irraa hubattu. Entropy jechuun measure of disorderii akka ta'e achi keessaati entropy'n gaafa baay'atu solutioniin entropy'n guddaa gaafatu solutioniidhaaf gaarii akka ta'es isa kana beektu. The formation of a solution from a solute and a solvent is a physical process, not a chemical change. Solutioniin physical processidha, chemical change hin taane. Chemical change gaafa jennu guutummaan guututti amala isaanii gadhiisu. Solutionii keessatti akkuma jenne garuu amala individual property isaanii qabatanidha kan isaan turan. Kanaafuu chemicalii hin taane physicalidha jechuudha. Liquid solutions and the interparticle force of attraction. Liquid solution fi interparticle gidduu isaanii jiru. When one substance dissolves in another, particles of the solute disperse throughout the solvent. The solute particles occupy positions that are normally taken by solvent molecules. Yeroo walitti bulbulamanii solutiin keessa seenee maal godhaa bakka solventiidhaan qabamee ture qabata. Isa booddee gidduu isaaniitti maaltu uumama? Solute-solvent interactioniitu uumama. Gaafa sana solute-solvent interaction gaafa gidduu isaaniitti uumamu solutioniidhaaf baay'ee haala mijataa uumaa jechuudha. The ease with which a solute particles replaces a solvent molecules depends on the relative strength of interparticle forces in the three types of interaction. Three types of interaction jee gaafa jennu isuma sila ilaalaa ture. Solute-solute interaction, solvent-solvent interaction and solute-solvent interaction kan jennu jechuudha. Asitti kana gaafa ilaaltan expanded solute solutiin dhufee jalqaba irratti kun akkas ture. Baay'ee saayiziin isaanii walitti dhidhiyaatanii turanii expand gaafa ta'an
walirraa gaafa faffagaatan asii steepii lama farrattis kunoo solventiin maal ta'e saayizii walitti dhiyaatee ture jechuudha. Baay'ee walitti dhiyoo ture. Steepii irratti gargar faffagaate solventiin gargar gaafa fagaatu gidduu isaaniitti iddoo duwwaa uumame sana gidduu maaltu gaggalee soolutiin dhufee gidduu galee asitti. Isa booddee soolushiniin uumame jechuudha. Bifa kanaanidha kan soolushiniin uumamu. How can we predict the likeness of a substance? Sakana like dissolved like dissolves like seera jedhu kana eeguudhaani kan isaan bulbulaman. Like dissolves like yeroo jennu poolaarii wanti ta'e poolaarii keessatti bulbulamuu qaba. Non poolaarii wanti ta'e immoo non poolaarii keessatti bulbulama. Isa jennu kana akkamittiin tilmaamuu dandeenya? How can we predict the likeness of a substance? Substance tokko akka wal fakkaatanii akkamitti tilmaamuu dandeenya waan jedhu. Isa kana dipole momentii yookiin immoo garaagarummaa elektiroonegatiiviti gidduu isaanii jiru fayyadamuudhaani substantiin tokko poolaariidha yookiin non poolaariidha jennee tilmaamuu dandeenya. Garaagarummaa elektiroonegatiiviti gaafa jennu fakkeenyaaf elektiroonegatiiviti walirraa hir'isnee lakkoofsa guddaa wayii arganna yoo ta'e lakkoofsa wayii arganna yoo ta'e poolaarii ta'a wanti sun. Garuu immoo elektiroonegatiiviti gaafa kan wantoota elementoota wal nyaatan sanaa reaaktii godhan sanaa walirraa yeroo hir'isnu zeerootti dhiyaata yookiin zeeroo ta'a yoo ta'e garuu non poolaarii ta'a jechuudha. Kana fayyadamuudhaani poolaarii yookiin non poolaariidha jennee tilmaamuu dandeenya. As keessatti wanti nu arginu dipole momentiidha. Dipole moment is a measure of molecular polarity given in the unit dBA derived from SI units of charge, coulomb, and the length is 1 dBA 3.34 times 10 to the power of minus 30 coulomb meter. Substances with zero or low electronegative difference and between the bonding atoms and having zero net dipole moment such as walumaa gala molecularni kan akka H2O2 N2 CH4 CCl4 warri jedhamuun kun dipole momentiin isaan gidduu jiru 0 waan ta'eef garaagarummaan elektiroonegatiiviti isaan gidduu jiru 0 waan ta'eef non poolaarii jenna warra akka kana hunduma isaaniiti. Garuu immoo warra akka H2O, NH2, CH3, OH, NO, CO warra akkas akkasiitiin immoo poolaariidha jennaan jechuudha. Tokkoffaa gaafa dhuftanii as ilaaltan liineriidha structurein isaanii asitti ilaaltan kun liineriidha. Warri kun maal inni kun maal godha akka elektiroonegatiivin isaanii 0 akka ta'e nutti agarsiisa. Gara kanattis gara mirgaattis kan jiru gara bitaattis kan jiru elektiroonegatiivin isaanii wal qixxee waan ta'eef 0 akka inni ta'u godha jechuudha. As gaafa dhuftan garuu tokkoffaa liinerii miti liinerii ta'uu isaanii darbeeyyuu immoo net dipole momentiin gara kamittidha gara oliitti kun akkas gara oliitti ol inni itti inni warri lamanii kun gara gadiitti akkas kallattii kana qabatanii yeroo jiran neetiin isaanii garuu ol ka'e kallattiin isaanii asitti garuu neetiin isaa 0 ta'a jechuudha. Kana gaafa laallu warri kun warrootuma kana wajjin wal qabatan forceewwan warra kana wajjin wal fakkaatan dipole interaction, dipole induced dipole interaction, dispersion force or London forces, ion dipole interaction, ion induced dipole, hydrogen bonding warreen kana fakkaatanii bondii wajjin interaction wajjin warra wal fakkaatan kana sirriitti gadi fageenyaan dubbisuu qabdu. Solution irratti paartii jalqabaatiin wantoonni isiniif ibsuu qabnu wantoota kana fakkaatan turanii gaaffii qabnu sila gaaffii qabna isiniin jennee turre jalqaba irratti namni gaaffii kana deebisee qubee sirriitti eegee deebisee Ingiliffaanis haa ta'u Oromiffaanis haa ta'u gaaffii kana qubee sirriitti eegee dursee namni deebisee nama amma barbaanne nama 2 haa ta'u 3 haa ta'u 5 haa ta'u hin barbaanne nuun keessaa filannee kan badhaasnu ta'a. Badhaasa keenyas yeroo badhaafamtan kan argitan ta'a. Karaan ittiin deebisuu dandeessan immoo YouTube keenya jala galtanii viidiyoo kana erga daawwattanii xumurtanii booda karaa koomentiitiin deebii keessan barreessitu. Gaaffiin keenya maal ture? Solushiniin maal akka ta'e nu ibsitu. Attaansitanii gosoota solutionii gosoota mixturii keessaa
waa'ee solutionii erga haasoftanii booda mixchariin gosa meeqatti qoodama? Erga mixchariin gosa meeqatti akka qoodamu barreessitanii booda immoo gosoota mixcharii sana tarreessitu jechuudha. Gaaffiin keenya kana ture. Galatooma yeroo biraa paartii 2dhaan ammoo walitti deebinutti nagaan nu tura.